kabajamtoota fi jaallatamtoota ijoollee tawaayoo hundumti keessan iyyuu baga ayyaana masqalaa bara 2013 nagaan geessan jaalalaan geessanii bakki amma itti argaa jirtan kuni godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo naannoo Oromiyaa keessaa aanaa Amboo mana amantaa Goromtii Madaani'aalem Tulluu Fayyinaa Dabra Madaaniitirraa bifa kanaan ayyaana chibboo qabsiisuu irratti akkasittiin argamnee jirra. Kan bara naannoo ga'e waaqayyo bara dhufuun nu haa ga'u. Abbootiin amantaa akkasittiin jiru abbootiin keenya wajjin barattoonni dilbataa bifa kanaan kabajaa jiru baga geessan baga wajjumaan geenya biyya alaaf biyya keessa kan jirtan hundumti keessan iyyuu baga ayyaana masqalaa bara 2013 nagaan geessan isiniin jenna. Irra deebi'uudhaan ammas akkuma mootittiin illeen aara ixaanaatiin argatte Tulluu Fayyisaa addunyaa Goromtii Madaani'aalemii gubbaarratti Tulluu Araaraa fi Dhiifamaa gubbaarra bifa kanaan aarri samii keessa naanna'ee bifa kanaan kabajamaa jira jechuudha. Bifa kanaan kabajamee aarrillee adeemsi aaraa gara mana amantaatti ol garagalee kan argaa jirtan jechuudha. Barattoonni dilbataallee kan faarfachaa jiranii kan bara naannoo ga'e waaqayyo bara dhufuun nu haa ga'u jenna. Egaa akkuma beekamu manni amantaallee kunoo isa kana jechuudha. Bifa kanaan manni amantaa keenya ayyaana bara kana kabajee jira. Abbootiin luboonni fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabatanii bifa kanaan kabajaa jiru jechuudha. Baga geessan baga geenye bifa kanaan bifa chibboon qabsiifamee haala kanaan miidhagee bareedee oolee jira. Bifa kanaan ijoollonni dhiiraa chibboo isaanii fidatanii dhufanii daamaraa dhaabanii akkuma mootitti illeen fannootiin argatte aara ixaanaatiin amantii isaanii jabinaatiin bifa kanaan dhaabbatanii jiru jechuudha. Aanaa Amboo mana amantaa Goromtii Madaani'aalem mana amantaa waggaa 116 lakkoofsise dabrii seena qabeessa abbootiin hedduun keessaa bahan biyya dhaloota Looreet Tsaggaayee Gabramadiin hundee isaanii fi naannoo isaan itti dhalatan tulluu kana jala waan ta'eef biyya seena qabeettii fi safuu amantii ishee eegdee hanga guyyaa har'aatti abbootii faana amantii ishee eegdeetti tajaajilaa jirtu. Ammallee dhalattoonni egeree boru mana amantaa kana qabuu danda'an bifa kanaan kabajaa jiru jechuudha.